Akkam jirtu nagaa keessanii? Akkuma beekamu yeroo baay'ee giraafii akka kanatti kennee aksilereeshinii fi teenshinii gaafataa. Akkuma isin argaa jirtanii M1 puulii kanatti fannifamee jira. Kana malee M2 inclined plane kanarraa asii gadidha kan inni deemaa jiru. Yeroo coefficient of kinetic friction jiru yookaan kinetic friction jira jechuudha. Yeroo kana giraafii akka kanatti kennee barreeffamaanis kennuu danda'a. Kan inni gaafatu aksilereeshinii fi teenshinidha. Amma kana keessatti teettaa lakkoofsaan kennuu danda'a. Maasii lammaffaa lakkoofsaan, kanas lakkoofsaan kennuu danda'a. Yeroo kana xumura irratti ikweeshinii aksilereeshiniidhaaf argannee fi yookaan immoo teenshiniidhaaf arganne keessa gashinee kanneen argachuu dandeenya jechuudha. Kana keessatti egaa wanti guddaan ikweeshinoota kana baasuudha. Aksilereeshiniif kan fayyaduu fi teenshiniif kan fayyadu. Kana malee gaaffilee baay'ee ilaallee turre kanneen kana fakkaatanii kunis xiqqoo adduma waan qabuu fi kana kan laalu ni ta'a. Mee kana yeroo kinetic frictioniin jirudha jalqaba kan nuti ilaallu. Itti aansine immoo yeroo frictioniin hin jirre yookaan yeroo friction less jedhee nu gaafatu lammaffaa irratti kan hojjennu ni ta'a. Amma immoo yeroo frictioniin jiru hojjennaa jechuudha. Yeroo kinetic frictioniin jiru aksilereeshinii fi teenshinii barbaannaa jechuudha. Akkuma beekamu yeroo hojjennu jalqabarraa maal goonaa? Jalqabarraa firii bodii diyaagiraamii M1 irraa jalqabna. Firii bodii diyaagiraamii akkaataatti baafatanii sirriitti ilaalaa turre. M1 irraa yeroo jalqabnu isteep ittiin hojjetan sirriitti ilaalaa turre. M1 keenya kanadha. Asiitii kallattiin inni itti deemaa jiru teeshiniidha kan harkisaa jiru. Asii gadi bilookiin kun kan akka hin deemne kan gochaa jiru immoo M1 G'dha iddoo kanatti jechuudha. Amma kana booda maal jennaa? Summation of force in parallel to direction of motion maal jennee M1 keessatti M1 A jenne. Newton second law fayyadamnaa jechuudha as keessatti. Kana booda kallattiin deemsaa y axis irra deemaa jira. Kanaaf iyyuu tension jennaa. Asii gadi immoo maaltu jira? M1 G jira. Walqixaa M1 A. Kana arganne jechuudha. Asumarraanii teenshinii isa nu gaafateef argachuu dandeenya jechuudha. Asumarraa teenshinii walqixaa M1 A kana poozitiiva goonichi dabarsina plus M1 G. Amma egaa equation 1dhaan teenshinii keenya arganne jechuudha. Asumarraa teenshinii keenya arganne kana equation 1 jedhanna. Kana booda summation of force in perpendicular to direction of motion 0dha. Perpendicularii kallattii deemsaa wajjin kan uume humni akkasiis hin jiru. 0 jennee bira dabarraa. Kanatti aansinee maal hojjennaa? Free body diagram of M2. M1 immoo jennee kan M2 hojjenna. Akkuma beekamu M2 kuni inclined kan ta'e irra deemaa shaffaxa kan ta'e irraa jechuudha. Akkas deemaa jira. Akkuma asirraa arginu M2 keenya daandii akkasii irra deemaa jira jechuudha. Mee M2 keenya doottiidha yeroo bakka buufnu fakkeenyaaf M2 keenya ishee kanaa jennu. Yeroo kana asii maaltu harkisaa jira? Kallattiidhaan asii teenshinii harkisaa jira. Kana malee maaltu jireen? Kinetic coefficient of kinetic friction immoo laficha sanarra jira inni. Kanaaf iyyuu maaltu harkisaa jira? Fknis harkisaa jira jechuudha. Fknis harkisaa jira. Kallattiin itti deemaa jiru immoo shaffaxa akkasiidha. Kana malee asiitii maaltu jira? Perpendicularii ta'ee kan ba'aa kana wajjin jiru normal forceidha jechuudha. Perpendicularii uumee kan wajjin jiru achi ol normal force jira. Kana booda lafaa wajjin immoo
perpendikulaarii uumee kan jiru asii M2 irratti M2 jijjiira jechuudha. Kana booda lafa kanarraa amma inni inkilaayindii uume immoo akkasitti nuuf kennee jira. Asiitii teettaa qabna. Teettaa asii qabna. Hamma inni lafarraa ol jedhu jechuudha. Kofaas gidduu kofa lafaa fi karaa inni irra deemaa jiru kanaa wajjin jiru jechuudha. Kana booda mee ishee kana gargaaramnee kan akkas gochuu dandeenya. Kana wajjin paaralaalii kan nu ta'u akkasitti baafachuu dandeenya. Kallattiin irra deemaa jiru kana gatii ta'e jechuudha. Yeroo kana asiitii maal arganne? Asiitii kofa sirrii arganne. Lafa isheen kuni ishee kana akkamitti fudhanna? Akka haayipooteensiitti fudhanna. Kana malee teettaan as jiruu fi teettaan as jiru immoo wal qixa nuu ta'a. Yeroo kana egaa isheen kun haayipooteensiin kun maalodha? M2G taatee jirti jechuudha. Kana booda teettaadhaa fi oppoositii kan ta'e jiru kuni M2G sin of teettaa ta'a jechuudha. Teettaadhaaf oppoositii kan ta'e jiru. Teettaadhaaf adjacentii kan ta'e jiru immoo M2G cos teettaa. Maaliifi haayipooteensiin keenya M2G dha sababa ta'eef. Amma egaa akka kanatti kompoonentoota isaatti babbaafnee jirra jechuudha. Kana booda egaa maaltu nuuf hafe? Summation of force parallel to direction of motion maal jenne? M2 keessatti M2A jenne. Kallattii deemsaatiif paaralaalii kan ta'e jiru. Kallattii deemsaarra kan jiru humni tokko tenshinii jira. Lammaffaan kinetic friction jira. Sadaffaarra immoo kana jira. Akkas paaralaaliidha jechuudha kanaa wajjin. Kanaafiyyuu M2G sin teettaa jira. Kana booda isaan kana tarree gashannaa jechuudha. M2G sin teettaan kuni fuulduratti harkisaa jira. Tenshiniin dudduubatti deebisuuf yaalaa jira. Kana malee F-keen dudduubatti deebisuuf yaalaa jira. Walqixa maal jennee? M2A jenne. Meegaa kana equation 2 haa jennu. Summation of force perpendicular to direction of motion 0 jenne. Perpendicular to direction of motion yeroo jennu kallattii deemsaa wajjin perpendicular kan uumee jiru tokko normal force kanadha. Kan biraanii asii gadi M2G cos teettaa kanadha. Kanneen maal jennaa? N minus M2G cos of teettaa walqixaa 0 ta'a jechuudha kun. Kanumarraa inni yeroo baafannu inni walqixaa ishee kana negatiiva kana poozitiiva goonichi dabarfannaa M2G cos of teettaa ta'a jechuudha. F-keen kuni akkuma kanaan dura ilaalaa turre F-keen walqixa mu-k times normal force dha. F-keen jechuudha. F-keen walqixa mu-k times normal force dha. Normal force asii qabna. Mee bakka kana F-kee gaafa buufannu F-keen walqixaa mu-k normal force immoo kana buufannaa jechuudha. M2G cos of teettaa. Kinetic friction akkasitti erga baafannee booda mee kallattii maal? Equation 2 keessa bakka kinetic friction finnee gashanna. Isa kana finnee bakka iddoo kanaa gashannaa jechuudha. Kana booda egaa M2G sin of teettaa minus tension minus kinetic friction. Kinetic friction kana qabna. mu-k M2G cos teettaa qabna. Walqixaa M2A qabna jechuudha. Mee kana immoo egaa equation 3 jedhanna. Kana equation 3 haa jedhannu. Amma egaa kaayyoon keenya acceleration barbaaduudha. Tension sila argannee turre. Acceleration barbaaduuf immoo asiitii maal gargaaramna?
Teenshinii asii qabnu kana finnee bakka kana buufanna. Teenshinii asii qabnu finnee bakka kana buufanna. Innis M2G sin of theta minus tension asiiti M1A plus M1G minus mu K M2G cos of theta walqixa M2A ta'ee jira jechuudha. Kana booda egaa kana salphifannee acceleration keessaa baafannaa jechuudha. Mee kana salphifachuu fi teenshinii kanaa akka boodaaf hin irraanfanne barreeffannee kana booda egaa kana keessaa kana salphifannee acceleration keessaa baafannaa jechuudha. M2G sin of theta minus M1A minus times a positive minus M1G minus mu K M2G cos theta walqixa M2A qabna. Kana booda maal goona? Asii acceleration ni arganna, asiis acceleration ni arganna. Kanaafiyyuu mee jarreen kana iddoo tokkotti fidannaa jechuudha. Jarreen kana iddoo tokkotti fidachuu fi mee asumaan naanneffannee M2A maayinasiin kun positive ta'ee M1A kana booda walqixa M2G sin of theta minus M1G minus mu K M2G cos of theta. Kana booda egaa asii koomanii acceleration qabnaa, asii akkasitti qabnaa. Koomanii isaa baafannaa jechuudha. Acceleration M2 plus M1 walqixa M2G sin of theta minus M1G minus mu K M2G cos theta over M2 plus M1 over M2 plus M1. Kana booda egaa acceleration keenya arganneerra jechuudha. Acceleration keenya cuunfannee barreeffanna amma. Acceleration walqixa asiitii koomanii kan nuuf ta'u G qabna iddoo hunda isaatii jechuudha. G iddoo sadan isaatii qabna. Walqixa G barreeffannee G jennee asitti maaltu nu hafa? M2 sin of theta minus M1 minus mu K M2 cos theta goonetti cufnaa jechuudha. G'n kuni hunda isaatiif dhaabbata. Irraa maal jennaa? M2 plus M1 jenna jechuudha. Acceleration keenya lakkoofsi yoo nuuf kenname kana keessa substitute goonee yeroo kinetic friction hin jiru akka kanattiin argachuu dandeenya jechuudha. Karaa salphaa akka kanatti baafannaa. Kan inni nu gaafates acceleration fi tensioniidha. Tensioniin keenya immoo equation 1 jalqaba takka maal arganne acceleration keenya immoo kunoo kana fakkaata. Kun egaa yeroo kinetic friction hin jiru jechuudha. Yeroo coefficient of kinetic friction hin jiru mee amma immoo kana keessaa balleessine yeroo riganni hin jirre jechuudha. Yeroo mu K'n kun hin jirre akkam akka ta'u ni ilaalla. Yeroo mu K'n kun hin jirre acceleration fi tensionii yeroo barbaannu mee isa immoo ni ilaalla. If there is no friction, find the acceleration and the tension jedhee nu gaafachuu danda'a. Yookaan friction less jechuudha. Kana yeroo barbaannu jalqabaa akkuma jechaa turre free body diagram of M1 irraa jalqabna. Akkuma beekamu M1 fannifamee jira. Akkaataa inni itti jirus tensioniin akkas achi ol fannisee jira. Kana malee asii gadi immoo M1 G'n gadi harkisaa jira. Kanumarraa summation of force parallel to direction of motion in MA jennee waan keessatti kanaafiyyuu tensioniin achi ol deemaa jira.
M1 G asii gad deebisuuf yaalaa jira walqixaa M1 A jenne. Kanumarraa teenshinii keenya arganne jechuudha. Teenshiniin keenya walqixaa M1 G plus M1 A kun negatiiva ture poozitiiva ta'etti darbaa. Asumarraa teenshinii keenya arganne jechuudha. Teenshinii keenya gabaabumatti teenshinii walqixaa M1 G plus M1 A gaaffii teenshin jedhuu fi deebiin yoo acceleration arganne substitute goone kana keessaa arganna jechuudha. Amma immoo mee free body diagram of M2 tti darbina. Akkuma argamu M2 inclined plane irra jira. M2 keenya iddoo kana yoo jiraate humni asiitii perpendicularii M2 wajjin jiru asii normal force dha. Normal force keenyadha kuni. Kana malee asiitii maaltu jira? M2 G jira. Lafa wajjin perpendicularii uume jechuudha. Kana malee asii maal qabna? Tenshinii qabna. Yeroo frictioniin hin jirre jechuudha. Tenshinii duwwaa qabna. Ba'aan keenya garamitti deemaa jira? Asii gadi akkas deemaa jira jechuudha. Asii gadi akkas deemaa jira gatii ta'ee fi mee as keessaa paaralaalii tokko baafannaa jechuudha. Asii akkuma beekamu kooftii lafaa fi lafarraa inclined ta'ee jiru kooftii isaa iddoo kanadha. Asumarraa yeroo kana wajjin paaralaalii waan tokko yeroo barbaadannu paaralaalii akkasitti baafanna. Paaralaalii yeroo baafannu asiitii qofa sirrii arganna. Teettaan asii fi teettaan iddoo kana jiru wal qixa nuu ta'a. Kuni haayipootensii keenya nuu ta'e. Kana malee haayipootensii keenya M2 G dha. Roobni teettaa wajjin oppositii uumee jiru kuni M2 G sin of teettaa jedhanna. Roobni teettaa wajjiniin adjacent uumee jiru immoo M2 G cos teettaa jechuu dandeenya. Kana booda summation of force parallel to direction of motion maal jenne M2 A as keessatti jechuudha. Kana booda parallelii kallattii deemsaatiif kan ta'e jiru tokko tenshinii kana kan biraan M2 G sin teettaa kana isaan wal qixa maal ta'u M2 G sin teettaan kan ittiin kan harkisaa jirudha. Minus tension boollitti harkisuuf yaala wal qixa maal jenne M2 A jenne. Kana booda asii maal arganne? Asii equation 2 jechuu dandeenya kana. Equation 2. Summation of force perpendicular direction of motion immoo maaltu jira? Normal force fi M2G cos theta jira. Wal qixa 0 ta'uu isaanii. Normal force minus M2G cos theta wal qixa 0 dha. Normal force yoo gaafatamne asumaan normal force ni maal ta'uu danda'a? Normal force wal qixa isheen kun positive taatichi dabartii M2G cos theta jennee normal force hojjechuu dandeenya jechuudha. Kana malee amma kan nuti gaafatamne acceleration dha. Acceleration keenya barbaaduudhaaf maal goona? Equation 1 irraa tensionii qabna. Equation 2 kana keessa finnee geessanna jechuudha. Tensionii kana finnee iddoo kana geessanna. M2 G sin of theta minus tension asiiti M1 G plus M1 A wal qixa M2 A qabna. Amma kanarraati acceleration keenya baafachuu dandeenya jechuudha. M2 G sin of theta minus M1 G minus M1 A wal qixa M2 A. Kana booda acceleration baafachuu fi warra kana ishee kana negatiiva kana positive goonichi dabarfannaa. M2 A plus M1 A wal qixa M2 G sin of theta minus M1 G. Mee asii acceleration kana common fudhannaa
M2 plus M1 wal qixa M2G sine of theta minus M1G irraa M2 plus M1 M2 plus M1 asii kun asii kanaan balleessinee acceleration keenya arganne jechuudha. M2G sine of theta minus M1G over M2 plus M1 acceleration keenya kana fakkaata jechuudha. Kana booda egaa wanti dhibu tokko jiru M1 nuu kennamee M2 nuu kennamee teetaan kun nuuf kennamee jira taanaanii kana keessa substitute goonee argachuu waan dandeenyudha. As keessattis G kana koomanii godhannee as kaawwannee wanti godhachuu dandeenya jechuudha. G kanas baafannee itti marannee salphifannee hojjechuu dandeenya jechuudha. Kuni haaluma salphaatiin acceleration fi tensionii giraafii kana fakkaatu irraa akkasittiin baha. As keessatti egaa kana nu jedhe gaanii suuta jedheedhaan jechuudha. Suuta jedhee akka nama muuxannoo hin qabne kamiifiyyuu galutti suuta jedheetanii kana nu jedhe eenyumtiyyuu kana dhaggeeffatee hojjechuu ni danda'a. Baay'ee waan salphaadha. Waan nu hordoftanii fi waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo kana kanuma irratti kanan xumuru ni ta'a.